ulfinni jira malee mo'ichi jira malee kabajni jira malee nandema mo'icha nandema. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu isa Maatiyos caafe. Toorri dhaloota Yesuus Kiristoos sanyii Daawit sanyii Abrahaam isa kana. Abrahaam Isihaaqin dhalchee, Isihaaq Yaaqoobin dhalchee, Yaaqoob Yihuudaaf obboloota isaa dhalchee, Yihuudaan Taamaar irraa Faaresiif Zaaraa dhalchee, Faares Hesroomin dhalchee, Hesroom Aaraamin dhalchee, Aaraam Aminaadaabin dhalchee, Aminaadaab Nahasoonin dhalchee, Nahasoon Salmoonin dhalchee, Salmoon Rahaabii irraa Bo'aazin dhalchee, Bo'aaz Ruut irraa Yoobeedin dhalchee, Yoobeed Iseeyin dhalchee, Isee Daawit mooticha dhalchee, Daawit haadha manaa Uriyaa irraa Solomoonin dhalchee, Solomoon Rehoobamin dhalchee, Rehoobaam Abiyaa dhalchee, Abiyaan Asaafin dhalchee, Asaaf Yoshafaaxin dhalchee, Yoshafaax Yooraamin dhalchee, Yooraam Oziyaasin dhalchee, Oziyaas Yo'ataamin dhalchee, Yo'ataam Akaazin dhalchee, Akaaz Hisqiyaasin dhalchee, Hisqiyaas Minaasee dhalchee, Minaaseen Amoosin dhalchee, Amoos Yoosiyaasin dhalchee, Yoosiyaas bara sabni Israa'el biyya Baabiloonitti booji'amanitti Yookooniyaasiif obboloota Yookooniyaas dhalchee, sabni Israa'el biyya Baabiloonitti erga booji'amanii booddee Yookooniyaas Salaati'eelin dhalchee, Salaati'eel Zarubaabelin dhalchee, Zarubaabel Abiyuudin dhalchee, Abiyuud Eliyaaqimin dhalchee, Eliyaaqim Azoorin dhalchee, Azoor Zadoqin dhalchee, Zadoq Akimin dhalchee, Akim Eliyuudin dhalchee, Eliyuud Ele'azaarin dhalchee, Ele'azaar Mataamin dhalchee, Mataan Yaaqoobin dhalchee, Yaaqoob Yoosefin dhalchee, Yoosef kun kaadhima Maariyaam isheen immoo Yesuusin isa Kiristoosicha jedhame moggaafame deessee. Dhaloonni kun hundinuu Abrahaamii amma Daawititti 14, Daawitii amma bara sabni Israa'el biyya Baabiloonitti booji'amanitti dhaloota 14, bara biyya Baabiloonitti booji'amanii hamma Kiristoositti dhaloota 14 turan. Dhalachuun Yesuus Kiristoos akka kanatti fufee jiru ture. Maariyaam haati isaa Yoosefiif kaadhimamtee turtee, isheen Yoosefii wajjin utuu wal bira hin gahin Hafuura Qulqulluudhaan ulfooftee argamte. Yoosef inni ishee kaadhimates nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhe malee himata duratti ishee eellaasisuu hin barbaanne. Utuu Yoosef kana yaadaa jiruu kunoo ergamaan Gooftaa abjuutti itti mul'atee, yaa Yoosef ilma Daawit, Maariyaam kaadhimni kee Hafuura Qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu hin sodaatin. Isheen ilma hin deessii, atis maqaa isaa Yesuus jettee moggaaftaa. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaanin fayyisa jedheen. Kun hundinuu inni Waaqayyo Gooftaan afaan raajichaatiin dubbate akka raawwatamuuf ta'e. Innoo kunoo durbiin ulfooftii ilma sin deessii, maqaa isaas Amaanu'el jedhanii moggaasu jedhee. Amaanu'el jechuun Waaqayyoon wajjiniin jira jechuudha. Yoosef dammaqee akkuma ergamaan Gooftaa isaa abboometti kaadhimaa isaa of birattiin fudhatee, haa ta'u iyyuu malee inni amma isheen ilma ishee deessutti ishee hin barre. Mucicha immoo Yesuus jedhee hin moggaase. Boqonnaa 2. Bara mooticha Heroodositti Yesuus mandara Beetlehem kutaa biyya Yihuudaatti yommuu dhalate, kunoo namoonni ogeeyyiin urjii lakkaan tokko ba'a biiftuutii gara Yerusaalem dhufan. Isaan inni mootii Yihuudootaa ta'e dhalate eessa jira? Nuyi urjii isa ba'a biiftuutii arginee sagaduu dhufneerroo jedhanii iyyaafatan. Heroodis mootichi kana dhagee hin raafamee, Yerusaalem guutuunis isaa wajjin irraafame. Yommuu inni luboota warra hangafootaa fi barsiisota seeraa saba Yihuudootaa keessaa walitti qabee Masiin eessatti dhalachuuf akka jiru isaan gaafate. Isaan immoo mandara Beetlehem kutaa biyya Yihuudaa keessatti dhalataa raajichaan caafame. Ati yaa Beetlehem ishee biyya Yihuudaa keessaa, ati mandaroota gurguddoota Yihuudaa hundumaa irraa hin xinnaattu, si keessaa kammoo tokko saba koo Israa'el kan bulchu hin ba'a kan jedhu jira jedhan. Ergasii Heroodis jarreen ogeessotaa ofitti waamee yeroo urjichitti mul'ate isaan irraa hubatee hin bare. Jaraan immoo dhaqaatii waa'ee mucichaa hubadhaa qoradhaa, anis dhaqee akkan sagaduufitti akkuma argitaniin anaatti himaa jedhe. Beetlehemitti isaan erge.
Kanaaf jarri waan mootichi jedhe erga dhaga'anii booddee karaa isaanii irra bu'an. Kunoos urjiin isaan ba'a biiftuutti arganii turan hamma iddoo mucichi ture sana irraa ga'ee dhaabbatutti isaan dura in adeeme. Jarri urjicha yommuu argan gammachuu sonaan guddaa in gammadan. Manatti lixaniis mucicha haadha isaa Maariyaamii wajjin argatanii lafatti gadi gombifamanii isaaf sagadan. Qorxii isaaniis bananii warqee, ixaanaaf qumbii harkaa fuudhaa kennaniif. Gara Heroodisitti akka hin deebineef abjuutti waan ajajamaniif karaa biraatiin gara biyya isaaniitti deebi'uudhaaf sokkan. Erga jarri biyya isaaniitti sokkanii immoo kunoo ergamaan Gooftaa tokko abjuutti Yoosefitti mul'atee, "Ka'i mucicha fuudhiitii haadha isaa fudhadhuutii biyya Gibxiitti baqadhu. Heroodis mucicha ajjeesuudhaaf waan barbaaduuf hamma ani sitti himutti achuma turi" ittiin jedhe. Yoosef yommus ka'ee mucicha haadha isaas fudhatee halkaniin biyya Gibxiitti in sokke. Amma yeroo Heroodis du'etti achuma ture. Kun waan Waaqayyo Gooftaan afaan raajichaatiin, "Ani biyya Gibxii ilma koo waamee" jedhee dubbatee raawwatamuuf ta'e. Warri gosoonni sunis akka isaa goomsan yommuu hubate Heroodis baay'ee aaree akka yaricha isa warra ogeessota sana irraa gaafate baretti Beetlihemiif naannoo ishee hundumaa keessaa ijoollee dhiiraa waggaa 2 guutan yookiis isaa gadi kan ta'an hundumaa akka ajjeesaniif namoota in erge. Kanaanis dubbiin raajichaa Ermiyaasiin dubbatame raawwatame. Innis sagaleen Raamaatti dhaga'amee sagalee boo'ichaaf wawwaannaa ture. Raahel ijoollee isheetiif boossee isaan waan hin jirreef jajjabaachuu didde. Yeroo Heroodis du'etti garuu ergamaan Gooftaa tokko biyya Gibxiitti abjuutti Yoosefitti mul'ate. Warri lubbuu mucichaa barbaadan du'aniiruutii ka'i mucichaaf haadha isaa fudhadhuutii biyya Israa'el dhaqi ittiin jedhe. Kana irratti inni ka'ee mucichaaf haadha isaa fudhatee gara biyya Israa'el in dhaqe. Arkeelaawus qooda abbaa isaa Heroodis Yihuudaa irratti mo'uu isaa waan dhaga'eef garuu Yoosef achi dhaquu hin sodaatee abjuudhaanis gorfamee gara kutaa biyya Galiilaatti in sokke. Achis dhaqee raajonni waa'ee Yesuusiif inni Naazirichaa in jedhama jedhanii kan dubbatan akka raawwatamuuf mandara Naazireet jedhamtu tokko keessa jiraate. Boqonnaa 3. Bara sanatti Yohaannis Cuuphaan sabatti mul'atee lafoo onaa biyya Yihuudaatti labse. Mootummaan Waaqaa dhiyaateeraatii yaada garaa keessanii geddaradhaa jedhee. Isaayyaas raajichi sagaleen lafoo onaa keessaa in iyyaa, dhagaa dhaggeeffadhaa. Gooftichaaf karaa tolchaatii haraa, daandiin irraa deemus qajeelchaa yommuu jedhe waa'ee namicha kanaaf dubbate. Yohaannis uffata rifeensa gaala irraa dhaame uffatee mudhii isaas teephaan hidhatee nyaanni isaa immoo hawwaannisaaf damma moggaa ture. Yeroo sanatti warri Yerusaalem jiraatan, warri Yihuudaa, warri kutaa biyya naannaa Yordaanos jiraatan hundinuu lafa Yohaannis Cuuphaan jirutti ba'an. Isaan kun cubbuu isaanii machaa laga Yordaanositti isa of hin cuubsisu turan. Yohaannis garuu Fariisotaaf Saadiqoota keessaa namoonni baay'een cuubamuudhaaf gara isaa dhufuu isaanii yommuu argee, "Isin ijoollee marrataa nana dheekkamsa isinitti bu'uuf jiru jalaa akka baqattaniif eenyutu isin yaadachiise? Ammas yaada garaa geddarachuun keessan ija gaarii godhatu. Abbaan keenya Abrahaamidha jettanii kan galtan isinitti hin fakkaatin. Waaqayyo dhagoota kanatti Abrahaamiif ijoollee kaasuu akka danda'u isinitti nan hima. Ammuma iyyuu qottoon idda muka hundumaa irra kaa'amee jira. Mukti ija gaariin godhanne hundinuu muramee ibiddatti naqama" jedhee gorse. Yohaannis itti fufee, "Yaada garaa keessanii geddarachuu keessan bishaaniin isin nan cuuba. Inni ana booddee dhufu garuu ana irreen jabaataa, anis kophee miilla isaatii illee baachuudhaaf nama ta'u miti. Inni hafuura qulqulluudhaaf ibiddaan isin cuubaa. Obdii isaa keessatti midhaan kan ittiin qulleessu afarsaa of harkaa qabaa. Midhaan isaa qulleeffames gombisaa isaatii in sassaabaa. Habaqii isaa garuu ibidda hin dhaamneen hin guba" jedheen. Yesuus yommus Yohaannis Cuuphaadhaan akka isa cuubuuf Galiilaadhaa Yordaanositti isa bira dhufee, Yohaannis garuu, "Sin cuuphamuun anaaf barbaachisaa, ati immoo cuuphamuuf gara koo dhuftaa?" jedhee jabeessee isa ittise. Yesuus garuu deebisee, "Waaqayyo duratti waan qajeelaa ta'e hundumaa akkasitti raawwachuun waan nuuf ta'uuf amma ana ittisuu dhiisi" jedheen. Kana irratti Yohaannis isa ittisuu dhiisee Yesuus cuuphamee bishaanicha keessaa akkuma ba'een kunoo bantiiwwan Waaqaa hundinuu banaman. Achumaanis hafuurri Waaqayyoo akka gugeetti gad dhufee isarra bu'uu isaa hin argee. Kunoo sagaleen immoo, "Inni kun ilma koo isa jaallatamaadha, gammachuun koo isatti in raawwatama" jedhee Waaqa irraa in dubbate.